Haadhoo koo kuma dhibba tokko nagashe uummanni kunarraa uummata kana galateeffachaa hin jira. Fayyee koo dhugaa dubbachuuf taanaan ani ofii kiyyaa homaa godhee miti. Waanuma narratti argan hin beeku bakka waama na jaallataniif follow na godhanii kuma dhibba tokko na galchanii baay'een gammade baay'ee natti tole. So galatoomaan jechaan jira dhugaa kan maafan banee gastii kana. Beektu? Suman nama cimaadhaanuu yeroo hedduun viidiyoo kee gaala. Kuma dhibba dhiisi miliyoona si madaala. Ina hunduu si jaalata kamtu si jibbaa. Ministiriin kee bichaanuu qarshii kuma dhibbaa. Hubannee yoo ija keessa si laallu shamarranii miti dhiira jaalala qabsiisa ilkaan kee kaarruun. Bareeda bifti addaa kan Oromoon qoonne kutaa fi gandaan. Dhugaa bareeda jechuun bareeda bifaa bichaa miti keessattan hubadhee ilaale. Hinoof kaguyoon ifatti baasee dubbadhe namni sitti aaree. Damma koo jetteeni maqaa bareeda isaa baastee mucaa kanaa gammoojjii sanbiraa gaala biraa luqqistee magaalaa keessa ol teechista kunooti guddistee garuu hagan ani si ilaalaa turu bareeda akka kee ta'uuf rifeensa kana ofirraa yaamuru. Nama kamii yoo tarkaanfatee dhufte biiftuun akkamiin si maddii tuyxii dubbii dadhabde halka boqoo gubbaa teessee muydi. Nama sitti dubbate hundattuu hin aarti ija lafa jalaatiin si laalti. Micayyoon morma birrii wanni ani jedhe hundi isaatu sirrii hin argitu tottolfattee teechee sagalee kiyya dhageechee atillee mataa hirraasin biiftuudhaan ala maqaa biraa ittiin baasin. Kokkolfii gammadi yoo sitti tolte fudhadhuu badi. Wannumti keessan hunduu walii garaa gaaf tokko koottaa Itoophiyaa dhufaa. Namni isin gufachiisuu deemu isin jalatti gufaa. Gaashee obse akka nam tokkotti odon keessa gabbu'ee si gorse. Miidhama kee duraanii sallaalee anuu bakka kee tan bu'ee obse. Ina yeroo hedduu viidiyoo kee hubadhee tan ilaalaa. Kan wajjin kaate akkana nuu baasimee suuraa gaalaa. Qorannaa dabarsuu waan gaarii kana ta'e jettee duubatti deebiteen aariin inumtuu viidiyoo keessan argaa amman ol jedhee sin laale halkan walakkaa lafa jirtanitti ta'aa fayyaa hunda caalaa isa siniif wayyaa gaafa karaa deemtan immoo harree dhiisaa farda keessan yaabbadhaa Itoophiyaa biyya keessaa dhalattan sanillee nuuf yaadadhaa kanan isiniin jedha qomooman magaalanto ijoollee Oromoo. Ayyee waadhaa waa jedhinati. Mootii kaafadhu. Mootii. Mootii kaafadhu waadhaa. Silkiin kee afaan Ameeraan dhageessisu. Mootii irraa ka'e. Mootii irraa ka'e. Keessa badi deebi keessa gadi badi deebi. Badi. Ooyee safuus seenaa koo akkamaa dhugu. Siyaachuu. Boota guddaas ni qaba dhugaa rabbii haa samoonni kanatti Itoophiyaa sirri silan taane fi sirri miti na dide beektaa waa tokko postootu waan hin dandeenyeef na arguu hin dandeechani. Innaa baay'ee sin jaaladha baay'ee sin kabajaa yoo sin gadditanillee biiftunillee atillee yoo fuulli keessan guurtan baay'ee natti dhaga'ama. Dhugaa naaf jiraadhadha fayyaa ta'amtuu sinirraa qabu gisee hunda gammachuudhaan sin arguun barbaadeshi. Ayyee galatoomi dhugaa. Dhugaa baay'ee nuuf galatoomi. Geetaan namni akkasii laphee yeqannaa libbaan ibsaaluun namoonni akkasii laphee gaarii qaban haa baay'atanii nuuf jiraadhu nu deessi jaalannaa. Garuu immoo maaltu jira beektaa bareeddu jireenya jiraachaa jirraa. Jireenya keessatti immoo gisee tokko hin gammannaa gisee tokko hin gaddina kun dirqama dhala namaati. Maanninyaan waaqayyo nama jaalatu qora nama waaqayyo jaalatutu buzuu waa baay'ee itti baay'ata si galee. Akkasii nu immoo samoona kana akkuma miidiyaa irrallee agartee fatanaa ajaa'ibaa dabarsaa turre garuu gara tarabbii amma hundoota sakakkalee bakka
Haala bareedan akkuma duraanii maalinnatti keenya duraanitti deebineerra asii galee. Ileen warri akkasitti nuuf cinqamtan dhugaa dubbannooti namoonni baay'een cinqii keessa tursanii keessumaa taateen taa'u ture suni dhugaa dubbannooti namoonni baay'een kaleessallee dhugaa qallaalii kana dasnan jenne dhugaa akkasitti taphatan gizee hunda sinan hordofa sin jala taa'ee sin jalaan dhabamu bakka gizee sin lamaan gizee laayifii galtanii ani garuu gizee baay'ee laayifii kana hin galu. Garuu immoo sin hordofuudhaaf baay'ee sin jala taa'ee naamnan nan dhaggeeffadha bakka waggaa sin taphattan baay'ee tokko gammachuun dhaga'ama. Ati immoo sin kaffa'inii yaraas gaaris waan barbaadanaas jedhan kolfiitoo bira darbii biiftuuti jedhugaa obboleetti biyyaa. Namni waggaati ka'uudhaa kaate gufuu sitti baay'ata ishii. Gufuu san immoo ati tattaafattee darbuu qabda. Namni soo sitti dubbate waan barbaade koomantiidhaan illee yaa ta'u afaanin illee yaa ta'u bakka kolfiitoo naaqitu bira darbii ishii. Guyyaan tokko immoo guyyaa akkam jedhee sitti dhugaa akkam jedhee si ibsu. Wannuun biyya namaa kana yoo jiraatu beektaa maaltu tagira beektaa gizee tokko dhugaa dubbannaa ta'e wantoonni tokko tokko dhuguma ta'e jennee yaannus soba ta'e innus. Deddoo. Garuu maal seete biyya namaa kana keessa yoo jirtu. Gufuu baay'ee sitti baay'atan biyya keessas ta'ee biyya namaas keessas ta'ee ani waan barbaadde jecha jettes garuu ani dhaga'ee garuu ani baay'ees nan kaffaasin anis garuu biyyuma namaa kanan jira namni gizee mira keessa galee sitti dhagaama odaanas ta'ee manatti dhagaama garuu obsa godhadhu obsa naannaan goromsaa oromoo namni amala qabuu fi namni obsa qabu bakka yaade san inuma gaashi. Oye, calmata. Este publicato. Zaudu. Dhagaye namarratti mootiin qabe namni kamiyyuu galgala dheeraa qabnaa yaada isaa dabarfatu. Maalat amma mana banuu dhiisee dhufee si bira kanan taa'e hin beektaa nama gastiirra galchine yaada isaanii irraa fudhannaa kan nutti toles kan nutti toluu dhiisee si fudhanna binee mootii irratti hin qabne. Qabne no ila zaudu irratti qabutti ishee irratti qabe yaadoo irraa kaafadhu ishii. Ara rakkoon qabu dhugaa rabbi zim jedhisotti rakkoon qabu ani mammat sa'aatiinis deemee. No hin jedhe siin hin jenne haadhotti hin jedhe sii galee miti ani isa jalaa wanni jira ursaa jira kanaaf ishii lubbu. Ara rakkoon qabu dhugaa rabbi mana waan takka rakkin hin jiru. Yaada kee itti fufishi natti toleera baay'een gammade. Dhugaa rabbi. Milki maal kana tana naa kennite moo harma guddaa naa kennite mindin nande? Doona naa kidhaan goyoomsitaan. Ayyee sinillee galatoomadhaan ol galtanii dhaggeeffachuu keessanii fi baay'ee galatoomaa. Dammoo amma dhaggeeffadha anillee faamilii maakiitii amma faamiliin keenya baay'attanii jirtu faamilii maakiitti dabalamaa ishii bilbillaacoo kanaa fi libbi qirxii kanaatis waa darra godhadhu. Maaliif faamilii ijaarrachaa irra waan ta'eef baay'achuu qabna. Rakkoon qabu. Gaashii obseetis godhadhu. Gaashii obsee maalidha? Gaashii obsee Gaashii obsee. Kami wajjin? Ariifidha dhugaa. Dubartii akkam biyyaan baatan. Naa galatoomaa. Maa gaashii obsee maal kolfaarta? Lakin gammachuu waadaa furoorsi kuma dhibbaa galeessan kan kolfaadha. Anis misumaan kolfeerga gargara. Baay'ee inni moo? Gaashii obsee. Nama baay'eetti dhugaa dubbachuudhaan nama baay'eetti gaafii uume dhugaasaa isinitti himu bakka akkamitti jedhame sii gade akkamitti mucaan kun akkamitti kan jedhamu irra gahee dhugaa dubbachuuf uummanni sabni guddaan kun si jaalate namni sirraa fudhatu siisin kutu sii gade nama tokko miti waan ta'eef bakka namni immoo
Uummanni immoo bakka gocha kee tokko arga sii galee badii kee tokko gochuma kee arga sii galee gaafati waan guddaa balleessite illee akkuma sana gaafa si jaalate illee akkuma sana jechuudha sii galee. Sirriidha. Innaa bakka yaa'u maali siin jedhare. Gaashii obsee dhagaye waadaa borbakuma inni rahutti illee dhaqee ture feessa isaa kanarra gaggabaabsi. Waan inni har'a na godhe to'achitti meechuudha. Anarraa moo? Dhaggeeffadhu biiftu sittan hima. Haadha buchoon keessa sin dubbisa ishii bareeddu keenyaa nagaan nu turii si jaalannaa si kabanya ishii bareeddu koo. Ayyeessinillee. Uummanni maa kolfaa dhibbachuu waan danda'u ogummaa nan dubbate natti kolfu shakkaman godha. Dhaggeeffadhu biiftu. Waan gaashii obsee darana godhe jechuudha. Baasu. Kaasi. Guyyuma guyyaadha wal agartu. Dhugaarratti hundaa'e kaasi garuu. Gaashii obsee amma eenyu kun ettee yaaddate. Waan dhiigaan rifeensi isaarra na godhe dumbeettu. Duucheessa fide guyyaa duubatti duucheessa fide. Wayini maalo. Waan nu rakkate. Maalo har'a nu rakkise isa guyyaa kaan jettaa. Anu ukkoo ta'uu dinnaa nan ciree. Anu ukkoo nan gabaabse akka durii miti. Hin gabaabsiteeti baay'ee gabaabsite. No, dammo ana gabaabsisiisi hin gabaabsu dheedide. Makaraa meeqan an gabaabsisiisi gaashii obse. Jalaa qallachaa jirta gurraachaa jirta fokkisaa jirta jedheeni waan meeqa jedheeni. Waan meeqa taateet. Ani silaa anuman jiraayi maafan gurraachaani anuman jiraayi ilmaa baraawaa gurraachaan jira bee baran. Of shakkii yaala jiraachuu koo. Dhugaa akkas kofaltee arguu kee kanaa baay'ee nu gammachiiseera. Baay'ee nutti toleellee jira. Waanuma kamirraa ilmi namaa gammachuun dirqama isa barbaachisa. Torbanittis haa ta'u kaa ta'u ji'attis haa ta'u guyyaattis haa ta'u jira miti waggaattis haa ta'u sa'aatii wayii gammachuun nama hin barbaachisaana. So akkas gammaddee si arguun keenya kuni anaaf dhugaa dubbannoo keenya nama bakka baay'ee cinqii natti ta'e yaada ture keessaa nama tokko turteeyyuu. Fayyeedhaaba abbaa walaloon maal jettare keessaa yaa'een dhumne dhugaa rabbi walaloon akka bishaaniiti. Dhuguma dhugaa rabbi nama dhugaati sanuu. Jirtu jenne akkam? Galata rabbi fayyee akkam? Baga jiraattan. Amiin baga jiraanne. Ande gaashoof baga gammadde abbii gammoojjii sanii baate. Waan akkuma guyyaa san dhuftee na eebbiste natti sin deebine lakkoofsa illee fudhanne tikkeetti akkuma murtee deemte hatattamaan kiroon illee magaalatti nuuf arge. Bareeda ati bichaan baga baate. Amiin. Ati illee baga naa jiraatte siin jedha. Homaa miti wanti dabarre hunduu hin jiru lafa kanarratti. Akkamii Dubaay kanatti warri haaphate hunduu waadama kanatu ofitti qaqqaba. Warra harka haaphate gaa.